Linto Mari Adimu Fani Baki Goto Wankin Tilaman Dimu Fani Yo Nakaban Sawajin Yon Kaum Namu Sambre Deme Nagaga Fade Akumanam Hidamat Kohiti Wan Isam Barbachu Yurate Godefin Ufa Ga Yo Debili Barida Yo Debili Barida Yo Agar Barida Udagarra Yo Agar Remo Asmani Nagasin Jinna Kanafamu Jiru Kabruma Jirachura Jiru Bilisuma Takati Wiyat Kujirati Du Woya Kanaf Yadena Bakirte Tinagabada Yo Hirik Abanu Lidibina Yo Kana Bok Majirtinitiga Duai Olifuna Naga Nusra and Dividu. Ashama Kahuna Kagirtan Ilman Romo Kambi Alabi Hesa Jirtan Hundum to Hesanu Akuma Sininja Saniti Gara Manehida De Murahi Garas de Majra Maltaka Mudatum Dainu Akamakatan Dainu Very Kenele Tata Murata Son Oromiati Haraman and Adimujra Arada Inelale Wanjiru Buru Amu Yo Sagan Santate want to put up Abane Taina Kanafamu Amade Malta can move the business Timna Buru Letna Kanafamu Yo to Tashika Amnes video could have moved very Kanavante is negative Amani or Gitani do I know what Dapat itu kayaknya kakak Fegari Ilman Romoda. Arra Jalabani. Arra Galli. Biasa segala lama pakun Arram. Wa Isam Barbadan bin Nevi. Wan Upata, Wan Korato Kotoko. Wan Kesam Japoni Halti. Wan Tokotoko bin Nevi. Sona, me mal nunjuk Euro Mishasis. Kama Sadito Anunjede, Kama Sadin Kanakesa, Kamni Toko, Shabari, Kamni Tokomo, Contrabandisco, Kamni Tokomo, Irdata or Irdata Kenu, Data number Vachisu, Asiti one Tun, Godamefi, Motuman, Utevi, Yachisa, Gira. Waan barbaachiifne kana gochuu keessaniif immoo seeraa miti waan jedhu nuqunname alaa kulli haalin haalli achi ulfaataa ta'us umurree wantoota barbaachisan wanta godhuu danda'u hunda goonee nagahaan amma daandii qabannee gara manaatti imalaa jirra. Qaamni tokko immoo shufeera kenna sabboonadha. Ijoolleen gaazexeessitoonni hidhamtee borii kamti kan nu gubee kan nu yaaddessee OMN ni jalaa cufamuudha. OMN ni tunu yaaddessee jira. Warroonni hidhaman jechuun. Poolisii keessa akkasuma jedhe. Poolisii dura akkuma dura waatti yenna nuti. Akkasuma jedhe. Sammuun maal sirrii nama sana sana. Sirrii. Akka gaariitti nutti dhiyaatee afaan Oromootiin nutti dubbatee afaan Oromootiin nun haasa'e. Hidhamtoonni gaazexeessitoota kun uumaa miti inni kamu isaan borii dhiirri sulumaa hidhamti. Dhiirri sulumaa hidhamti garuu OMN sagalee uummataa nu jalaa cufuu isaaniituyyuu nu gaddisiise. Nu jalaa cufuu isaaniituyyuu nu gaddisiise jedhee isumaa waliin poolisii waliin waa'ee OMN dubbannee waliin gaddinee hin cufamee asii cufam malee achi hin cufamne akkas guyyoo harallee kan caale kan amma eddeerraa buusuu hin dandeenyetti ol bahee dhaamsuu jennaan itti jabaate ibiddi kan jedhu walirkaa haasa'u walirkaa fuudhanii inni akkasitti amileensaa
hamilee jajjabaa qabaa gammachuu guddaatu itti dhagahamaa jira jedhetti. Nuti illee gammachuu dhagahamaa dhugaadha. Akkuma amma jedhame kana miseensi poolisii keessaa hedduun isaanii akka birootti fudhatanis miseensi poolisii keessaa namoonni hedduun yaaddoon kennaa hammaataan gaazexeessitoota osoo hin taane OMN saatalaayitii kan biyya keessaa saatalaayitii irraa bu'uun baay'ee nu gaddisiisaa gaddi keenya guddaadha jedhanii gadda kennaa isaanis nu wajjin rakkoo teena sana qooddatanii haala gaariidhaan kan turanis jiru jechuudha. Amma akki biyyi keenyatti jirtu burreedha jechuudha. Kan amanes jira jaahilli amaninis waan jiruuf kanaafuu wanti hunduu bakkuma mana sirreessaa sanatti kan nu qunnamedha. Wanta ta'e hundayyuu tartiibumaan isiniin geenna ulfaadhaa gargaarsi isaan ga'es yeroodhaaf akka gaarii galateeffatanii rakkoon hedduu jiraattus akkasitti namni kenna cinaa dhaabbachuun qabsoo guddaadhaan bakka san kan geenne ispeeshaalii sodaa hamatu nutti ga'e achittuu asirra dubbachuun hin barbaachisu malee anaaf heedar waan waliin jenne jira jechuudha. Maaliif rakkoo yeroo achitti turte namni kun ija nutti babaasaa kun eessaa dhuftan maali inni namaan jedha haala achi ture ulfaataadha. Garuu rakkoo isaan keessa turan san hin gahu kan hidhamee jira waan ta'eef nu ammoo hanga sochoonutti hanga hidhaa san hin seennetti uummata kana cinaa dhaabbannee warra xiiqiidha waan ta'eef hanga dandeenyu waan dandeenyu gochuutu nurraa eegama waan jedhuun bakka san dhaqnee amma nagahaan gara mooraa irraa dhufnetti iddoo irraa dhufnetti deebinee irraa ulfaadhaa galatoomaa fayyaa ta'a. Isaan dhaamsa hedduu dhaammatan beektaa dhaamsa hedduu dhaammatan keessaa waa hedduu dhaammatan nuti uummata Oromoo kana abdannee qabsoo jalqabne rabbii gaditti uummata Oromoo kana hedanneetiin mana hidhaa jirra. Sanillee dagatinaadhaan qabsoo keessan itti fufa hamleen isaan qabadhise gara tokkoon si gammachiisa beektaa nurrallee hamlee qaban nurrallee mooraalii qaban jajjabina qabanii itti seenanii yeroo tokko ammoo nurrallee isaan wayya nuti amma yoomiin baay'isawee kan qabamu namni Oromoo taateef qofa sabboona taateef qofa qabamta hidhamta tumamta waan ta'eef yoomuma mallattoon Oromummaa nurraa mul'atee jennaan shakkamne darbamna osoo viidiyoo kana waraabna amma tiraafikiin fiigaa dhufee አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አይደለም እንዴት ነው ቪዲዮ የምትቀርጸው ጀናን ስልክ ከና ፉዴን ደርቤን ስልክ ብራት ገርሰ ግዱዳን ስልክ ብራት ሙልሴ አክሞይ ጅኔ ከዳኔቲን መከራሜ አንጀላባኔ የቹዳም ሶ ገሌ ወሌቹ አግሞዲቆ ግዱዳኒ ፖሊስ ዳኒ ተዋተምኒ ወለ አግሞዲቆ ረብ ኑባሴ ሞተራ ነው ፋና ፊገኒ ቀባምኒ ቱሬም ከናፈሙ ኢሳን ጥቅ አከጋሪ ጅረኒ አንገተ ይየቹዳ ammas bakki isaan jiran suni bakka dajineen xaafaafaa bahan bakka koronaadhaan qabaman namoonni 3-4 qabamanii poolisoonni illee gara nama 10 ol jedhan akka isaan irraan dhageenyetti koronaadhaan qabamanii achirraa bahan jechuudha. Namoonni har'a dubbisne Yuusuf fa'a gumaa kaleessa dubbisne Boonaa Amaan Qaalluu Guyyoo Waariyoo fa'a nama baay'ee dubbisne galata rabbii kanaaf ammoo tun ammoo milkiidhaan xumuramteerti waan ta'eef viidiyoo kana yoo kaayoo kenna galmaan geenne gadi dhiisna ziyaaraa fi waa hojjennee fixnaa gadi dhiisna viidiyoo kana isin bira gahaa yoo rabbiin jedhe kanaaf ammoo du'aayin keessan kakaleessaa har'alleetti hafuufu burulleetti hafuufu isin jennaan jiraattonni magaalaa Kiftaawun daawaa gurup warroonni Kiftaawun jirtan galatooma ulfaadhaa horaa bulaa yaanni keenya galma nuuf gaheetiin jira Oromoon hundi bakka jirtanitti kadhannaa warroonni amantaa garaagaraa akkasuma amantaa keessaniitiin du'aayii jajjabaachuun yaamicha du'aayii waliif godhuun hin dagatinaadha akka gaarii jirra maqaan isaanillee hedduun nu bira gaheetiin jira nama asitti nama 35 nama Jawaar wajji hidhame asitti ammoo nama 12 nama mootummaadhaan butamee qabame warroota mootummaadhaan butame keessa Waariyoo fa'a namoota hedduu jira kophaa qabanii gaafatan ammoo qabamanii nama hedduudha. Namoonni qabaman bakka sadiitti qoodamu. Namoonni tokko kan humna mootummaatiin qabaman Jawaar jalatti kan argaman namoota 36. Namoota humna waraanaa Riippaabilikaatiin qabamanis hin jiru kan Finfinneetii jechuudha kan unkaanfamanii. Namoota biroo humna mootummaadhaan kan butamanis jiru kana bakka sadiitti qoodameeti kan jiru jechuudha barbaachisaa yoo ta'e namoota waamuun hin danda'ama. Johar Muhammad jalatti namoota 36 kan jiranii Johar Muhammad, Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa, Geetuu Tarrafa, Bashiir Huseen, Taamiraat Huseen, Sabboo Qaaqqee
Daawit Abdataa Boggaalaa Dirribsaa Kennee Duumechaa Boonaa Tibbilee Habib Saafawoo Sultaan Baadiyaa Dastaa Shukrii Muhammad Jimaa Yusuf Bashir yoo ta'ani Rooba Adaanee Amaan Qaalluu Guutuu Mul'isaa Abarraa Hundee Gulummaa Kafanii Addisuu Tolosaa Xilahul Lataa Ibrahim Abdul Jalil Obsaa Jimaa Alamaayyoo Galataa Sisaay Baqqalaa Boontuu Baqqalaa Saamu'eel Baqqalaa Jadi kunni warra ba'e namni sadiin kunni namoonni 34 hanga 35 jiran maatii Baqqalaa Garbaatii kanneen keessa kan jiranii jechuudha. Bahan jechuun jedhe Muhammad Jimaa Yusuf Bashir Redwan Aman Jomba Hussein Arafat Abubakar Kiyar Muhammad Wabii Burqaa Mostorid Tamam yookiin Gumaa Qeerroo Oromiyaati. Isaan kunniin namoota 36 ta'an gaafa galma giddugala aadaa Oromootti guyyaa sirna awwaalchaa Hacaaluu sana kan qabamani. Namoonni humna waraanaa Riippaabilikaan gaardiidhaan komaandoodhaan galma giddugala aadaa Oromoo Finfinneetti ukkaanfaman. Namoota biroo humna mootummaatiin butaman. Isaan kunniin ni jiru. Isaan kana keessaa Guyyoo Waariyooti. Gaazexeessaa OMN Muhammad Siraaj, gaazexeessaa OMN Leila Jibril, gaazexeessituu OMN Shamsiyaa Nashuu, gaazexeessituu OMN Dajanee Guutamaa, gaazexeessituudha. Mallasaa Dirribsaa gaazexeessaadha. Yaasin Jumaa gaazexeessaa lammiinsaa biyya Keenyaati. Kan yeroo hedduu hojjeteetti biyya waa'ee Oromoo kanarratti waa hedduu barreessaa ture. Hasan Jimaa, Mishaa Adam, Dajanee Xaafaa Qondaala Kaafaawoti Fayyisaa amma koronaadhaan qabameetiin Dajaneen guyyaa dheengaddaa qaama kennaan ani yeroo sanatti achi ture ambulaansiidhaan fuudhamee maaliif deema jennee yeroo gaafannutti korona vaayirasiidhaan shakkameeti gara hospitaalatti geessinaa akkuma jedhameen akkuma achi geessaniin keeziin korona vaayirasii irratti argameera. Dajanee Xaafaa amma hospitaala jira jechuudha. Fayyisaa Busaa Shamsaddiin Xaa kanneen keessaa namoonni ammas korona vaayirasiin qabaman hanga ammaatti Wabii Burqaa mucaan jedhamu 6 kiiloo kan barataa 6 kiilooti. Innis korona vaayirasiidhaan shakkamee koraantaayinii seeneeraa jechuudha. Kanneen keessaa namoonni hedduun ijoolleen eegdota Joohar korona vaayirasiin qabamte jedhaniitiin wanta burjaajii tokko godhaa jiranii lakki soba. Amma kan qabame Wabii Burqaa torban tokko dura qabameera. Dajaneen guyyaa dheengaddaatti kan qabame. Kunniin koraantaayinii jiranii jechuudha. Amma kanaan ala namni kunniin hundinuu akkuma tireefillee dhaqxee dubbistee kaleessa sachi oolte waa hedduu argiteetta. Warroonni kunniin shakkiin hamaan achi keessatti korona vaayirasiin poolisoonni gara 10 qabamaniiru. Namoonni gara 6 warroonni Jawaar hojjetan bakka meeqa qotamanii dhamaniiru? Bakka 3 jiru. Bakka 3 bakka Jawaar fa'aa Baqqalaa Garbaa fa'aa jiran. Ila bakka 3 jiru. Tokko naannoo Meeksikoo jiru. Qamamaa Hintsaa bakka jedhamu Jawhar Muhammad Baqqalaa Garbaa Hamza Booranaa fi Shamsaddiin Xaati. Ijoolleen kunniin namoonni akka amma Arafaat Abubakar Boonaa Tibbilee Yusuf namoonni jennuun kunniin amma mana barumsa sadarkaa tokkoffaa Addis Ababa አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቲቲ. Ijoolleen kun ammoo Addis Ababa yookiin Finfinnee poolisii magaalaa Finfinneetti mana hidhaa jiru. Kunniin nama 8 eegdota Joohar jechuudha. Maqaa yoo dhahamuun barbaade as keessa jiranii. Geetuu Tarrafaati, Bashiir Huseenii, Taamiraat Huseenii, Sabbooqaa Qaaqeeti, Daawit Abdataati, Boggaalaa Dirribsaati, Kennee Duumechaati. Isa kanniin nama kanniin 3 jechuudha. Nama kanniin 8 kan amma poolisii Finfinnee magaalaa Finfinneetti waajjira magaalaa Finfinnee jiranii. Isaan kanuma kanaaf atis waa hedduu argiteerta. Galatooma jenna amma Jawaar fa'aallee kallattiitti isaa argannuu fi ijoollee gaardii fa'aallee ni barbaadna waan ta'eef galatooma horaa bulaa deebana.